kee meenatti? Maqaan koo Mabeeteen jedhama. Kan dhufee Bishooftuurraa kan jiraadhu Adaamaa keessatti. Tole, yeroo jaalalaatiin carraa argattee carraa kanatti immoo fayyadamuudhaan daawwattoota keenya biraan seenaa kee gahuudha kanatti barbaaddu. Mee Mabeet maaltu sirrii ga'ee? Jaalalaanaaf yeroo duraadha. Akkuma bakkuma hojiittan jalqabee bakkuma hojiitti wal agarre. Hojii yeroo dura kan seene ture. Innis bakkaan hojjedhu innis hojiin isaa bakkuma san ture. Kan akka inni natti himetti egaa wal barree akka inni natti himetti yeroo dura kan ni agarre isatu na agarre. Achi isaan na agarre ijaan akka baddaa kanaan walitti agarra ture ijaan wal ilaalla. Bakka hojiin wal bira hojjennu balballi wal cinaadha. Inni fuulduraanis duubaan jira. Waliin baay'ee wal ilaalla. Jumaan jalqabnee innis na dhiyaates na dubbisu sodaachaa ture. Akka na ibsetti guyyuma duraa na arge guyyuma sana akka na jaalate natti hime ture. Akka mala kootiitaan nan koflaa nan taphadha. Akkasitti na agareetti akka na jaalate natti hime ture. Achi bakkuma hojii inni boqonnaa ture bakka hojii dhufee na bira taa'ee na taphatisee bilbila naan jedhee na gaafate anis dafee kennuus hin barbaanne ture. Xiqqumatti qoosee achi bilbila koo fudhatee deeme achi wal bilbila akka na jaalatu guma sanatti hime akkuma bilbila fudhatee deeme eemoodhaan naaf seenee ture. Aseenee bareedu koofii kee onni na raasee naan jedhee na ergee ture yeroo duraatiif eemoodhaan na ergee ture. Anis yeroo sanitti wanni ta'e natti dhaga'ame. Akkasitti jalqabnee bakka anis akka badaa kana isa jaaladhaa deeme innis akkasuma akka na jaalataa deeme garuu akka jaalala jalqabnee karutti duuba koo beekuu hin dandeenye anis immoo duuba isaa beekuu hin dandeenye. Akka kooti taana jaalalli yeroo duraadha jaalala sirriitti hin beeku wanta hunda sarratti hin bare anis akka badaa kana isa jaaladhe bakka isa wajjin jiraachuuf murteesse. Waliin turtan erga wal bartan eegam amma ji'a 8ffaa keessa jirra. Ji'a 2ffaa waliin baruma bartanii jechuudha. Erga wal jaalattanii bultii ijaarrachuudhaaf fuulduratti waliin jiraachuudhaaf waan teessanii wal amansiistanii wajjin haasoftan jira. Lakkii wanta kanarratti waliin nasoofne. Keessa koo keessa jira garuu isa sodaachuuf isa gaafachuuf na sodaadha ture. Garuu ani ofii koo murteesseen ture. Anis akka badaa kana isa jaaladhee ture. Innis akkasuma kana jaalatu baay'ee natti himee jira. Anis akkasuma akka kootii ofii kootii murteessee jira. Garuu akkana jedhee isa hin gaafanne. Waliin hin dubbanne jechuudha. Kaayyoo sana wajjin jiraachuu barbaadammoo yeroo gabaabaaf moo yeroo dheeraaf kan jedhu hin gaafanne. Baay'ee bakka anis gaafiin achi taa'aa ture. Achi anis gaafadhe. Gaafannaan akka waadaa haadhaa qabu natti hime ture. Waadaa haadhaa qaba. Haati isaa sun kan dubartiin ishii filattee kan ishii jaalattee akka itti fuutu waadaa akka galsiiste natti hime. Ani yeroo sanis baay'ee rifadhe. Anis akkasuma nan jaaladhe innis akkuma na jaalatu natti himaa jira. Garuu na wajjin gargar ba'uu hin barbaadu. Anis akkasuma waadaa haadhaa qaba. Wanta sana immoo dirqama gochuu qaba. Haadha isaa immoo ni jaalata. Kana gidduutti haadha koo nan dhaba jedhee ni sodaata ture. Anis immoo akka kootii haadha isaa akka dhabuu hin barbaadu. Waadaa haadha isaa qaba wanti isheen kan isheen filatteef akka natti himetti dubartittii inni fuudhu sun hin beeku. Ani hin beeku haadha kootu filatee ishiin kanaan filadhe ni fuuta naan jettee waadaa nagalsitee jirti. Kanaaf wanta godhu hin beeku naan jedhe. Carraatiif inni waliin fuuftanii bakka teessitti maa deeme jechuudha. Yeroo sanitti baay'ees ture. Baay'ee jaalala keessa seennee jirra. Wantoota garaagaraas wajjin dabarsinee jirra. Egaa ture natti hime ture. Anis ofii koo keessa shakkiin dhufee achi anis akkas godhee isa gaafadhe. Gaafannaanis ifaan natti hime. Si jaalata garuu si wajjin bultii ijaarrachuu hin barbaadu. Kan inni bultiin inni ijaarratu immoo kan haati isaa isaaf filteedha. Anis yeroo sanitti baay'ee rifadhee ture. Wanta jedhus nan wallaalee. Innis baay'ee rifatee kana sitti immoo barbaada ture garuu baay'ee si jaaladhees tures akkas hin dhabne sodaachaa jira. Sitti immoo hin dandeenye naan jedhe. Anis haadha isaa akka dhabu waan hin barbaanneef homaa gochuu hin dandeenye akkasumas ta'e hojjumaan fufne. Innis haadha isaa ni jaalata. Haadha isaa dhabuu hin barbaadu. Yoon waadaa kana diigeessee wajjin jireenya jalqabe
haadha koo nan dhabaa warra koo nan dhabaa biyya koo wanta hundan dhaba naan jedhe akkas naan jedhe ture anis immoo kana hunda akka dhabu hin barbaadu. Mee waa'ee kee haadha isaatti mee haadha isaa wajjiniin haasa'iira akkasii jaallatee jiru? Haadha isaatti otoo biyya yeroo hundamitti aannan na soofsisa naan jedhe malee hin soofsisne ture akkas naan jedhe garuu haadha koo na soofsisa wanta kanarratti na soofsisa naan jedhe garuu hin soofsise akka bilbilanitti itti himametti wanti hundi qophaa'ee ture biyya isaati jechuudha wanti hundi qophaa'ee murtaa'ee xumuramee jira inni asii isa eegaa jiru qofa wanti hundi qophaa'ee murtaa'ee jira jechuudha xumuramee jira jechuudha. Guyyaa biraasaaf qopheessanii guyyaa inni dhufu eeggachaa jiru jechuudha isatti himanii jiru kana hunda natti hime anis bakka wanna godhu wallaalee wanna jedhu wallaalee jaalala keessa baay'ee sinni jirra anis baay'ee isa jaaladhe nama akka isa jaaladhe hin qabu. Isa mansiisuudhaaf gama hiriyoota isaatiitiin yaalteetta? Hin yaalle maaliif yoo naan jette wanta hin jijjiiramne tokkodha anis itti himee jira asofsisee jira ati kana hati ofii kasi filatti fudhu barbaada ati ni barbaada jedhee gaafadhee ture anis wajjin jiraachuu nan barbaada garuu haadha kootii sanis diiguu hin barbaadu naan jedhe bakka lamatti innis mala wallaale mala fala dhabee jechuudha. Ni erga biyya deemee taasee maal taatan? Egaa biyya deemee guyyaa kamisaa ture kan deemee guyyaan 26 ture ji'a jaafaa keessa ture kan deemee guyyaa itti deemu sittan manaan jedhe ture garuu tole jedhaanis fudhadhee tureyyuu garuu guyyaatti deemu akkaatti naagartee guyyaatti deemu anis garaan koo hin danda'u nagaa jedhee sin deemu garaan koo hin danda'u atis akka midhamtuun barbaadu naan jedhe ture kun rakkoon qabu garuu guyyaatti deemtu natti ija kee ilaalee deemuu akka deemtuun barbaadan jedhe ture garuu inni guyyaatti deeme natti ni guyyaa kamisaa deeme magaalaa naaf bilbilaachi bilbille isaa yoo deebisee yaaduu cufaana jalaa ta'e achi baay'ee bakka halkanii guyyaa na boosisa bakka wanta san amanee fudhachuu hin dandeenye dhugaa deeme dhugaa nagatee deeme jedhee of gaafachuu jalqabe bakka amanuu hin dandeenye gonkumaa jechuudha bakka kanuma na boochisaa guyyaa kamisas akkasumatti bulee jimaatas bilbillis akkasuma cufaa ture guyyaa qidaamee ciisee ture na dhukkubee sa'a boodadha naaf bilbilisa bilbilisa naaf bilbilame baay'ee rifadhe ture bakka ciisu akkamitti akkan kee hin beeku achi kaasnaan isa dubbisee nagaan galteen jedhee kanuma isa gaafadhe ture nagaan galee ifa manaaf godhi naan jedhe si sobuu barbaadee miti naan jedhe rakkoon qabu nagaan galuu kee qofan barbaadan jedheen guyyaa san baay'ee natti ulfaatee guyyaa guutuu bu'aa ture hojii sin seennee achi fuudheet guyyaa isa sadaffaatiin naaf bilbile nagaa naan jedhee akkas isa dhukkubu natti hime bakka homaa hin dandeenye jireenya jalqabe fuudhee jira garuu si dagachuus hin dandeenye jireenya koo keessas taa'es nama tokko nama saniif wanta simmeetii tokko naaf hin kennine naan jedhe achi akkas naan jedhee yeroo sanatti baay'een boo'ee innis na dhukkubee jira mana yaalaas deemee mana yaala furmaata naaf kennuu hin dandeenye naan jedhe. Innis yaaddoo keetiin cinqamaa jechuudha. Innis akkasuma cinqamaa jira. Mana yaala deemnanis manni yaalaa kana nu furmaata siif kennuu hin dandeenyu naan jedhe. Anis homaa gochuu hin dandeenye caluman jedhee as taa'ee wanta godhu sin qabu boo'icha malee yaaddicha cinqamu malee wanta godhu tokko hin jiru. Bakka jireenya kee jalqabdee jirta. Jireenya kee jiraadhu. Ani yoo ta'e sin jaaladhu. Sin dagadhu hin jedhin kanuma qofan isa jedhe. Innis akkana jaalatu natti hima. Akkana daganni natti hima. Akkasuma bilbila isaaniis dubbisuu hin dandeenye gidduudhaan na cufee guyyuma san bakka akkasis ta'ee naaf bilbila. Katamaa deemee ni bula magaalaa jechuudha deemee ni bula naaf bilbila akkana jaalatu natti hima. Jireenya keessa taa'ee akkana jaalatu natti hima. Anis garuu jireenya gaarii akka jiraatu nan barbaadu. Nama akka isaa jaaladhe hin qabu. Waan tokko akka ta'u hin barbaadu. Yoomillee taana. Innis akka jireenya koo jalqabu natti hima. Garuu anis dagadhee jireenya biraa jalqabuu hin dandeenye.
akka jireenya biraa jalqabee jireenya koo gaarii akka wanta gaarii irra jiraadhu ni barbaada. Garuu nama akka isaa jaaladhu hin qabu. Nama dhiira argu hunda jaalachuu hin dandeenye. Nama akka isaatti jaaladhe waan hin qabaanneef dhiira hunda bira nama san nama tokko dhiira biraa inni arge nama san keessa fuula isaatan arga. Gonkumaa isa dagachuu hin dandeenye. Akka ani cinqamuu fi akka hin boonye hin barbaadu. Gonkumaa hin barbaadu. Anis akkasuma garuu jireenya isaadhuma jiraataa jiru gammachuun akka jiraatu nan barbaada. Yeroo guyyaa otoo hin deemin dura wal agarreet haadha kee akka dhabduu hin barbaadu. Wanta ishiin siin jette godhe garuu wanta sirraa barbaadu tokko yoo jiraate yoomillee ija koo biraa akka fagaattu hin barbaadu. Ija kee ilaalaa jiraachuu nan barbaadan jedhee kana qofa isarraa gaafadhe ture. Innis tole naan jedhe. Anis akkasumatti fudhadhe. Garuu amma gochuun hin danda'amu kennaa waaqa waan ta'eef yoomillee akka gammachuun jiraatu hin barbaada. Qophii yeroo jaalalaa kanarraa akkasin waa barattan abdii qabna. Egaa namoonni jaalala keessatti yoo isheen jaalatte maatiin ishee dhiibbaa irratti geessisuu danda'u, yoo inni jaalates maatiin isaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'u. Yeroo ammaa kana egaa namoonni hedduun kan jaalatan wajjin jiraachuudhaaf dhiibbaa maatii irraan kan ka'e kan gargar ba'an namoonni hedduun jiraachuun ni maltu. Mee isinis egaa namoonni seenaa wal fakkaataa akkasii qabdan akkasumas seenaan keenya namoota birootiif barsiisaa ta'a kan jettan lakkoofsa bilbila keenyaatiin bilbiltanii of eeruu ni dandeessu. Akkasumas 8331 irratti seenaa nan qaba jettanii yoo nuuf eertan nuti bilbillee beellama isiniif ni qabna. Daawwattoota keenya egaa dhimma beet jaalala keessatti nama jaalatte kana argachuu hin dandeenye. Namni ishee jaalate kun immoo waadaa maatii isaatii galmaan ga'uudhaaf nama maatiin isaa isaaf filanitti deemee fuudheetidha kan inni jiru. Dhimma beet immoo yeroo ammaa kana ani isa jaaladheetidha kan ani jiru. Namni biraa ani jaaladhu hin jiru namni biraa. Kanaafuu fedhii isaa isaaf eegee ani immoo jaalala keessatti miidhamaan jira jechaatidha kan isheen jirtu. Mee ati ofii keetiif maalan balleessa jettee ofitti murteessita? Akka kootitti maal akka balleesse nama san duuba ofiisaa qorachuu hin dandeenye. Wanta nama sanii qorachuu hin dandeenye. Innis waa'ee koo hin qoranne garuu anis garuu wanta isaa inni wanta duuba isaa hin qoranne waa'ee nama sanii beekuu hin dandeenye. Akkuma dafnee jaalala keessa seennee akkuma jaalala san keessa seennee hunda baay'ee wal jaalanne akkasis ta'e jaalala keessas taane garuu waa'ee nama sanii duuba sana ammallee hin qoranne qorachuu hin dandeenye. Asii hin jiraatu inni kophaa isaas jiraata. Biyyi isaa kan biraa waan ta'eef waa'ee isaa wanta garaagaraa dhaga'uu hin dandeenye. Namiidha kan immoo wanta badaara nagaa jedhee hin yaadne ture. Akka maatiin isaa dhiibbaa irratti geessisan akkasumas immoo kan maatiin isaa isaaf filan jalqaba yeroo wal jaalattan sitti himamu erga jaalala keessa seentanii ati jaalala qabamuu kee beekee sitti eega jaalala keessa seenee natti eega baay'ee isa jaaladhee booda innis akkasuma isa anatu isa gaafate natti nim abjuudhaan yoo fuudhuun isaa agar abjuu kootiin jechuudha agarraan akkana jedhee isa gaafadhee yeroo sanitti natti immoo hin barbaanne ture achi gaafadhee natti hime irra deebi'ee gaafannaan natti hime wanta akkana jira waadaa haadha kootiin qaba haati koo akkana naan jettee jirti dubartii ani si filadhu dubartii ani jaaladhe fuuta naan jettee jirti kanan qaba kana sitti immoo baay'een sodaadhaa ture atis jaalala keessa seentee jirta anis jaalala keessa seenee jira baay'ee na jaalatta baay'een si jaaladha sis dhabuu hin barbaadu haadha koos dhabuu hin barbaadu naan jedhu isarratti murteessoon maaliif yoon jedhi wanta sana waan beekuuf jechuudha namni garuu mucaan kun dhugaa akka si jaalatu taanaan dhugaa akka si barbaadu taanaan si gatee hin deemu ture naan jedhama dhugaa si wajjin jiraachuu kan barbaadu taanaan akka kootitti akkasittis dhugaas na fudhadhee mucaan kun dhugaa kan na jaalatu taanaan dhugaa na wajjin kan jiraatu taanaan jaalaltaa amma duwwaa nama geessisaa miti maaliif na gatee deema kan jedhus gaafiif natti taasisamu koo keessa yoo akka nattis dhufu lakki mucaan kun natti himee jira sababa isaa natti himee jira kana jira jedhee jira waan ta'eef maafan isatti murteessa akka nama biraattis yeroo tokko irratti akka agareetti hunda ni jaalatu yoo jaalattee dhirree yeroo gabaabaatiifis yeroo dheeraafis namni si barbaadu jira akkasis ta'e garuu egaa wanta barbaade tokko dhirree otoo sirraa argatee achi
si dagachuu danda'a. Kun garuu akkasii hin goone. Otuma na jaalataa jirus otuma kana beekas jiru garuu bakka deeminarraa ani sin barbaadu bakka sin jaaladhu naan jedhee ofirraa nan darbin. Na miidhuu hin barbaanne. Wanta hunda oduman beeku anis isas miidhuu hin barbaanne innis na miidhuu hin barbaanne waan ta'eef isarratti murteessuu hin dandeenye. Garuu hiriyoota xiqqoo irratti dubbisee ture. Namni kun kan dhugaas jaalatu taanaan akkan hin godhu ture naan jedhan. Garuu isarratti murteessu ture. Seenaa jaalala keetii kanarraa dhaamsati qabdu. Dhaamsaanii qabu namni tokko jaalala keessa wanti jaalala silaatti yaaddeen seenamu wanta tokko jaalala kanarraa na qaba jettee itti yaaddee miti kan seentu. Kanaaf dubartiinis ta'e dhiirris ta'e nama tokko jaalala jalqabamu nama san duuba isaa qorachuu waa'ee nama sanii beekuu kan warra isaa waa'ee warra isaa duuba isaa san qorachuu beekuu nama san sirriitti hubachuu namni kun yeroo dheeraaf na barbaada moo yeroo gabaabaaf na barbaada kan jedhu hubachuu otoo jaalala keessa gaseente bahuuf baay'ee ulfaataadha. Akka ofii kootitti hubadhee jechuudha. Ani seenee keessa bahuu hin dandeenyeef dubartoonni obboleewwan kootis namni biraa akkanatti akka miidhaman hin barbaadu. Dhiira tokko yoo jaalatan dura nama san qorachuu duuba isaa qorattee waa'ee warra isaa wantoota garaagaraa isa qorattee wanta nama sanii yoo beekte gabaabaas ta'eef yeroo gabaabaafis ta'e yeroo dheeraafis ta'e wanta san hubachuu dandeessa. Achi akkasumatti immoo wanta gocha gaariirra galma gaariirra gahuu dandeessa. Jaalala keessaan dhugaa gochuu dandeessa wanta gaariirra geessisuu dandeessa. Kanaaf akka kootitti dubartiinis ta'e dhiirris jaalala keessa yoo seenan wanta tokko yoo duuba isaa qoratan wanta san yoo beekan jedhanii fudhadha. Warri dhiiraas immoo of dhoksuu baatan. Of dhoksuu baatan yoo sobuu baatan dhiirris ta'e obboleewwan qabu haadha qabu dubartumarraa hubamanii otoo miidhuu baatan dubartoota otoo miidhamuu baatan maaliif amma namni tokko bakka sana amma dhiirri sunis dubartii obboleettiin isaa bakka sana yoo taate maalitti dhaga'amu yeroo san maal gochuu danda'a maalitti dhaga'amu obboleettiin isaa sun bakka kana keessa yoo jiraatte maalitti dhaga'amu otoo sobuu baatan dubartootas miidhuu baatan jedha. Maatiif hoo maal dabarsita? Amma jaalala keetti kan gufuu ta'e akka dubbattutti maatiidha. Maatiinis ijoollee ofii akka kanatti aadaa garaagaraan jira biyya garaagaraa irratti jira wanta akkanaa. Kanarratti ani warraaf kan dhaamsa warri ofii ilmoo ofii silaa guddisanii jiru. San immoo wanta kanarratti kan murteessuu danda'u nama sanii. Akka kootitti warri ofii daa'imtuu ofii ilmoon ofii silaa wanta badaadhaa akka seenan hin barbaadan. Wanta gaariirraa akka gahu waan barbaadaniif wanta kanarratti immoo otoo ijoollee ofii miidhuu baatan jaalala dhugaa akka argatan yoo kennu jaalala dhugaa akka argatan yoo barbaadan yookaan immoo bakka akka warra keetirra kan argatu tokko yoo jiraate wanta sirrii ta'e tokko sirrii jedhanii siif kennuu danda'u. Sirrii wanti kun sirrii miti ilmoo kanarraa kana keessa akka seentu hin barbaadu kan jedhu malee kan nuti filanne fuudhii jechuun dogoggoraa jechuudha. Kun dogoggora. Kun wanta sirriis miti dogongoraa jechuudha.